Akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa YouTube keenya Tokkummaa Miidiyaa subscribe, like, comment gochuudhaan akka maatii keenya taatan kabajaan isin gaafanna. Itti aansee oduu isinii dhiyeessa. Koomishiniin UN iddoo haleellawwan itti raawwatame dhorkaa malee daawwachuu hayyama gaafate. Koomishiniin sarboota mirga namummaa idilee addunyaa qoratu dhaabbanni mootummaa gamtoomanii UN Itoophiyaa hundeesse bakkeewwan sarbamni mirgoota namummaa itti raawwataman dhorkaa tokko malee akka daawwatuuf hayyama akka barbaadu beeksise. Koomishiniin kun erga hundeeffamee miseensonni koomishinii yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa deemeera. Daawwannaa jalqaba Itoophiyaatti taasisee hordofee ibsa baaseen bakkeewwan haleellaan itti raawwatame jedhamee daawwachuudhaaf hayyama atattamaa fi hin daangeffamne akka kennamuuf eeggachaa jiraachuu hime. Miseensonni koomishinii qorannoo kuni marii aangoota Itoophiyaa waliin taasiseen hordofee ragaa namoota ijaan arganiif fudhachuudhaan bakkeewwan haleellaan itti raawwatame jedhaman daawwachuudhaaf dhorkaa tokko malee hayyama akka argatan abdii qabu jedha UN'n ibsa hagayya 2 bara 2022 baaseen. Koomishiniin kun mana maree mirgoota namummaa UN yeroo jalqabaatiif gabaasa dhiheesseen adoolessa jalqabaa ture. Qorannootni kun dhimma namoota 200 naannoo Oromiyaa keessatti ajjeefaman jedhameen ilaalchisee qorannoon akka gaggeeffamu ibsa UN keessatti eerameera. Ogeessonni koomishinii 3 durfamu koomishinii lammii Keeniyaa kan taate Kaarii Beetii Murungi, lammii Ameerikaa kan taate Steve Rantaari fi lammii Sri Lankaa kan taate Rashika adoolessa 18 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Ministeerri muummee itti aanaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin dabalatee aangoowwan biroo waliin marii taasisaniin koomishiniin kun adda durummaan yeroo waraanaa kana Itoophiyaa keessatti gaggeeffame qaamoleen waraanicha keessatti hirmaatan sarbama mirgoota namummaa raawwataman seerota mirgoota namummaa idilee addunyaa daangaman keessaas seera baqattoota idilee addunyaa caban gadi fageenyaan walabummaan akka qoratu ibsi UN baase kun ni eera. Manni maree mirgoota namummaa UN yakkeewwan waraanaa fi sarbama mirgoota namummaa wal waraansa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame akka qoratuuf miseensonni qorannoo akka hundeessee biteetossa keessa ture. Yeroo sanitti Itoophiyaan akka qaamota qorannoo idilee addunyaa hundeeffamu murtee dabarsitee akka hin fudhanne koomishiniin tumsa akka hin taasifne ibsa ishee yaaddatama. Booda garuu koomishiniin kun qorannoo akka kun gara Itoophiyaa seenuudhaaf adoolessa keessatti mootummaa Itoophiyaa irraa hayyamni kennamuuf isaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa turtii guyyoota 5 gareen qorattootaa fi Finfinneetti taasisan ilaalchisee ibsa baaseen Itoophiyaan hundeeffamuu koomishinii kana qeexxee akka turte yaadachuun koomishiniin yeroo itti gaafatamummaa isaa baheettutti ejjennoo bu'uuraa mootummaa ilaalcha keessa haala galcheen sirna mirga namummaa idilee addunyaa hordofee taanaan gara dhimma koomishinicha tumsa gochuu carraan irra deebi'een ilaaluu akka jiru. Lakkoon walitti maxxananii dhalatan wal'aansa VR fagoorraa deeggarameen gargar bahan. Lakkoon Biraaziil gama mataa isaaniitiin walitti maxxananii qarqaarsa virtual reality ittiin gargaaraman bahan. Daa'imni ganna 3 Barnaandoo fi Arturo Lima jedhaman kanaaf wal'aansi baqaqsanii yaaluu Rio de Janeiro kan gaggeeffame waggaa ta'u yaalicha kana hoggansaa kan ture ammoo hospitaala Great London irraa kan argannedha. Akkamiin jennaan teknooloojii virtual gargaaramuun gareen kun teknikoota yaalii kanaaf dhimma itti bahan ji'oota yaalaa gaggeessan turan kana keessaa kan taasisan qorannoo CT fi MRI fudhatanii ilaaluun lukkuu
lakkuun kun akkuma isaan fuulduratti jiranitti shaakala turan. Hakiimonni baqsanii walitti aansuun kan Nuur Olwal Jeelaan haala kanaan akka ajaa'ibsiifatan ibsaniiru. Dhaabbanni kun tola ooltummaa gama Tiwiitar jedhamuun wal'aansa garaagaraa baasuu akka walxaxaa ta'an keessatti jedheera. Dhaabbatni abbaa Jeelaan hundeessaa kun wal'aansa kana maqaan kun qarqaareedha. Akka isaan jedhanitti yeroo jalqabaatiif hakiimota biyya gargaraa keessatti jiran ministeerri VR keewwachuun kutaa virtual reality tokko keessatti wal'aansa taasisan. Lakkuun kun wal'aansa baqsanii hodhuu torban kana taasifameen ennaa ta'u opereeshinii inni dhumaa sa'aatii 27 ol fudhate. Hojjettoonni fayyaa 100 sinqanitti irratti hirmaataniiru. Hojjettoonni fayyaa 100 sinqanitti irratti hirmaataniiru. Waan ajaa'ibaati! Abbaan Jeelaan waa'ee VR fi wal'aansa kana madda oduu PA2 ennuu dubbatu kun waan ajaa'ibaati. Daa'imni kun balaa kamuuf saaxilamuu dura qaamni isaa maal akka fakkaatu ilaaluun wal'aansa taasisaniin waan guddoo dansaati. Kun ogeessa hangam akka miira gaarii akka itti uumu yaaduu ni dandeessu. Opereeshiniin kun yeroo ammatti isa cimaadha jedhamee yaadamaadha. Virtual realitiin milkaa'uu danda'uun waan akka nama marsii gubbaa kaa'uuti. Akka ogeessi kun jedhetti yaalii daa'imoota maxxananii kan gargaara baasuuf ammoo dura taasifameen kan hin milkoofne ogaa ta'u tishuu isaanii irrattis godaannissi hafuun wal'aansa kana akka walxaxaa taasiseera. Sababa kanaanis wal'aansi kanaaf akka yaadanii akka turan himu. Ogeessi kun wal'aansa sa'aatii 27 fudhate kana keessatti boqonnaa nyaataa daqiiqaa 15 marroo 4 qofa kan fudhatan ennaa ta'u akka dadhabanis himan. Haa ta'u malee maatiin akka gammadee arguu isaaniitti gammachuu qabaachuus dubbatan. Gara Taayiwaanitti imaluun isaanii walqabatee Chaayinaan shaakala loltummaa gaggeessuu ta'uu isii beeksifte. Poolisiin gara Taayiwaan yoo imaltu waan cimaa hordofsiisaa jechuun akeekkachiisaa kan turte Chaayinaan naannawaa oddoolaa kanatti guyyoota 3 shaakala waraanaa akka gaggeessu turte himteerti. Taayiwaan kanaaf dubbii kennuuf waraanni ishee of eeggannoo akka turuuf ajaja dabarsiteerti. Pirezidaantiin Taayiwaan osoo poolisiin waliin wal hin argin dura kaabinee biyyattii waraana of eeggannoo akka dhaabbatu ajajjeetti. Kanaaf dursa Chaayinaan poolisii Taayiwaanitti kan daawwatu yoo ta'u tarkaanfii waraanaa fudhachuuf ni dirqaman jechuudhaan akeekkachiisuu isaanii ni yaadatama. Taayiwaan maatii ishee akka bulchiinsa walabaatti ilaaltuun Chaayinaan garuu akka bulchiinsa ishee tokkotti lakkoofti. Barbaachisaa yoo ta'es humna Taayiwaanitti dubbiftee qaama bulchiinsa ishee gochuun dura duubatti akka hin jenne kan dura himuun ishee ni yaadatama. Kanaaf kan Taayiwaan Waashingtan waliin michoomina cimsuudhaan Chaayinaa aarsaa jiru. Daawwannaa Peloosii Taayiwaanitti taasiftee kana Chaayinaan cimsitee balaaleffattus aangoonni US kun garuu pirezidaantiin Taayiwaan Tsai Ing-wen wajjin waliigalteerti. Peloosiin namoota siyaasaa Ameerikaa daran beekamaa kan keessaa waggoota 25 keessatti yeroo jalqabaaf Taayiwaan kan daawwatan yommuu taatu jilli ishee san kana imale ifatti Ameerikaan oddoolawwan akka hin diigamne ifatti gochuuf jetti. Chaayinaan ammoo daawwannaa Peloosii kanaaf Ameerikaa gatii baafti jechuudhaan akeekichiftee jirti. Taayiwaan kun ofiin of bulchuu jirtu yoo taatu garuu Chaayinaan akka bulchiinsa ishee irraa cittee fi kan deebitee itti makamtu ilaalti. Waggoota 43 dura
Ameerikaan hunda akka Taayiwaan waliin ejjettu waadaa seente. Har'a ammoo jilli keenya waadaa Taayiwaan akka hin ganneef galii san ifa gochuuf gara kana dhufne jedhanii addeen Pelosi seera walitti dhufeenya Taayiwaan waliin eeruudhaan Taayiwaan waggoota dhiyoon asii Waashingtan fi Beijing jidduu madda muddama fi holola ta'aa jirti. Ameerikaan imaammata Chaayinaa tokkoo fi ni kabajne. Mootummaan Chaayinaa takkichaa fi beekamtii kennuuf bu'uura walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoota lamaanii jidduutti Taayiwaan waliin osoo hin taane Beijing waliin walitti dhufeenya dippiloomaasii idilee qabu. Akkasumas oddolooti wal'aansi walitti dhufeenya al-idilee cimaa qabdi. Kunis akka itti of ittistu meeshaa waraanaa Taayiwaan gargaaruu dabalataa. Daawwannaa amma Pelosiin Taayiwaanitti taasiftee kun Chaayinaadhaan akka mallattoo deeggarsaa gara biraatiin imaammatan. Addeen Pelosiin wayita pirezidaantii Taayiwaan si'a waliin waajjira isaaniitti waliin arganitti Taayiwaan dadammaqsituu ummatoota bilisummaa jalaatiin hundaa jechuu lalleefte. Itti dabaluunis addunyaan filannoo dimokiraasii fi abbaa hiriyummaa jidduutti argamti. Murteen Ameerikaa as Taayiwaan keessatti dimokiraasii tiksuu akkuma cimetti itti fufaa jette. Haaluma kanaan wal fakkaatuun addee si'a walitti dhufeenya qaamoleen lamaan jidduu leellisuun Taayiwaan shariika amanamtuu Ameerikaa ta'uu turte jedhan. Itti dabaluun Taayiwaan doorsisni waraana itti yaadamee raawwatamuu muddata jira jedhan. Haa ta'u malee Taayiwaan waan barbaachisu hunda gochuun dandeettii ofii ishee ittisuuf cimsachuu ni raawwattis jedhanii duree Taayiwaan tun. Addee Pelosiin roobii har'aa gareewwan mirga namootaa fi falmiin akka wal argatu eegaman. Kun dursee itti aantuun afyaa'ii paarlamaa Taayiwaan si'a Ching Chang waliin wal arganii turan. Akkuma xayyaarri addee Pelosii qibxata galgala Taayiwaan qubateen jetteewwan waraana Chaayinaa daangaa Taayiwaan keessatti galu miidiyaawwan mootummaa Chaayinaa gabaaseera. Taayiwaan gabaasaalee kanaan kan lolte. Haa ta'u malee booda keessa garuu xayyaaronni waraana Chaayinaa 20 ol qibxata zoonii ittisa qilleensa ishee keessatti galuu himte. Addeen Pelosiin Taayiwaan galanii sa'aatii tokko gidduu Chaayinaan torbaan kana keessa waraanni biyyattii leenjii waraanaa dhukaasa walitti qilleensaa fi galaanaan naannawaa Taayiwaan keessatti akka eegalan beeksifte. Kanaafuu dooniiwwan xayyaaronni naannoo jedhaman kana keessa